Aisha marka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa makatti argamnu Abu Dhabiitti argamna. Abu Dhabii maal akka fakkaattu wajjumaan laallaa karaa galgalaati jechuudha. Akkuma amboo gara galgalaa jedhan sana Abu Dhabii gara galgalaa maal akka fakkaattu wajjumaan laallaa. Ka wajjin argamnu immoo Abbaas wajjin argamna. Abbaasoo maal jedhame? Abu Dhabii gara galgalaa maal fakkaatti? Abu Dhabiin gara galgalaa maashaallah namatti tolti, miidhagdii, bareeddii namatti tolti maashaallah. Kanaafuu jechuudha laalchi keenya akkuma itti fufeetti jira. Abu Dhabii maal akka fakkaattu wajjumaan laallaa. Isinillee isin daawwachiifna jechuudha. Kanaaf mee dheengadda Dubaay turree Dubaay immoo viidiyoo baay'ee marree xiqqoo marree achi deemuuf deemaa jirra. Kan jirru Abu Dhabii jirra. Mee Abu Dhabii akkamitti ilaaltame akkamitti argattame akka dhufteerra? Abu Dhabii maashaallah nutti haasanitti maashaallah banin bareeddi baay'ee miidhagdi. Ayyee namatti tolti. ayyee Inshaallah. Kanaafuyyuu akkuma online irratti argitaniitiin online irratti ilaaltan san jechuudha. Dubaay biyya bareedduu biyya baay'ee hedduu namatti hedduu miidhagduudha. Sirriitti bareedduu jechuudha Dubaay. Kanaaf mee kan itti argamnu Abu Dhabiitti argamna. Abu Dhabii gara galgalaa immoo maal akka fakkaattu wajjumaan laalla. Kanaaf har'a roobuuf deemana fakkaatee xiqqishoo qilleensi jijjiiramee jira. Turtii har'a Abu Dhabiitti goonu immoo laallatiin booda karaa Dubaayitti deebineetiin chaarjaaleen maal ka jedhu kana hunda deemnetiin isiniif viidiyoo marraa isiniin jenna. Viidiyoo marraa isiniin jenna. Kanaafuu nu wajjin turtii keessan nu wajjin taasisaa isin jira. Akkan irratti jechuudha magaalattiin baay'ee bareeddi. Hedduu miidhagdii jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Akkuma reef jennee jechuudha Abu Dhabii kana fakkaatti suuparmaarkeeta kana duunetiin waan tokko tokko binnee yaane. Kanaaf hedduu miidhagdee hedduu namatti tolti Abu Dhabii gara galgalaa jechuudha. Akkas gaa. Akkuma argitan Abu Dhabii Plaza Hotel jedha kana as keessa jira jechuudha. Suuparmaarkeetti kun Grand City dha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Turtiin baay'ee bareeda ture. Grand City osoo hin ta'in Grand House jedha.
baay'ee bareedaadha. Kanaaf waan fakkaatu galgalaan maal akka fakkaatu immoo wajjumaan laalla. Abu Dhabii jechuun kana fakkaatti jechuudha. Akkuma argitan. Kanaaf viidiyoo babbareedaa isinii mara nu wajjin turaan affeerraa kennaa isinii jenna. Anja hunda gayiitti miidhagaa eega rakkadhoo naamti. Foonii fi dafan koo Oromoo tamaraan namsa kootiimi nam horii hunda. Injifannoon wal quunnamuuf jirra jedhii naatti himi abdiif yaada gara. Kanneen baadiyyaadha gayuu daddabdullee magaaluu madaamsaa quunnamuu kan oollee afaan kan koo tahii himiif yaada kan koo. Wal quunnamtiin nutti taatus rakkoo fageenyi nuniru garri garaa muruuga wal quunnamna goruu. Oromoo tamaraan namsa kootiimi nam horii hundarra dhiyootti injifannoon wal quunnamuuf jirra jedhii naatti himi hawwiif yaada gara. 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 Daawwattoota keenya Abu Dhabii gara galgala akkana fakkaatti. Jaalalli Abu Dhabii baay'ee nama maraacha. Ni gartan kun. Abu Dhabii gara galgala ini. Wal jedheetiin osoo waraabu mormina jallatee jira. Barreeffamni gamaa sun as dhiyaatu sun. Daawwattoota Abu Dhabii akkana fakkaate. Roos jedhaan agartu fuulduratti. Royal Rose. Asii sinaafach Royal Rose kana. Oh.
isaanii dhabe. Kanon wal kunda mufjirra jadi natini awif ya dagara karrayu jalkabi shawawadi gai gama wallo gori kami sempulai mur kama jai baywan barati daga roda masosan sawo tamagi yawi wadi intukinka imimang ko agi udah gara-gara oni fitterko boromo tamaran amsa ko timi nagori undar yotin jivan wal kunda mufjir underground isaaniiti kuni karaa jala lafa jalaan deemu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha karaan Abu Dhabiitti jechuudha karaan dachee jala deemu qaxxaamuru kana fakkaata. Kuasi tokkichoo kana yaa kana fakkaata. Biyya keenyatti gubbarraan ce'anii asitti immoo dachee jala ce'anii Abu Dhabii hedduu namatti tolti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana. Akkuma argaa taa'an kana daqiiqaa lama ol jala deemne. Akkuma argitan kana jechuudha. Nama bahaa jirra baanee Abu Dhabii gara gargara baanee jirra. Karaa dheeraa kun ilaala. Gamarra hanga asii kafa gaatu kana jechuudha. Kan jala qaxxaamurree dhufne kana fakkaata. Bilbilli alallee hin jira. Hadiiqaan kana fakkaata. Hadiiqaa alaa yookiin maznaanyaa isa warri keessan jedhu isa hadiiqaa. Akka warra Arabaatitti hadiiqaa jedhama yookiin bakka bashannana. Akkana bareedaa jechuudha. Daawwattoota tokko jechuudha akkuma argitan Abu Dhabii gara galgalaa san fakkaatti. Ani immoo amma dadhabee gara manaa seeneen jira. Walumaa galatti hanga turtii viidiyoo biraatii walitti deebinuti nagaanaaf taasisaniin jecha subscribe like gochuu hin dagatina. Viidiyoo gadi isinii dhiise keessatti jechuudha ka magaalota Oromiyaa keessa Adaamaa maal isiniin jedhe san keessa jechuudha dhiifama manarraa taati. Isinummaan xiqqoo konfitanii fi kanaaf isin magaalaa Abu Dhabii Dubai isinummoo Abu Dhabii jechuudha irraa kan viidiyoo isinii mare. Kanaaf turtiin keessan wajjin isin haa ta'u isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bye. Yotin jivan wal kunda mufjirra jadi natini awif ya